Welcome back, guys. Gara jechoota Ingiliffaa irregular verbs jedhamanitti yeroo deebinu ammoo akkuma isinis jecha irregular jedhu irraa hubattanitti jechoonni kunneen akka jechoota Ingiliffaa irregular verbs jedhamanitti karaa salphaa gara simple past isaaniitti warra jijjiiruu hin dandeenyedha. Akka beektonni afaan Ingiliffaa jedhanitti egaa hordoftoota keenya jechoota Ingiliffaa irregular verbs jedhaman kan lakkoofsaan 200 ta'antu afaan Ingiliffaa keessa jira. Jechoonni irregular verbs jedhaman kunneenis kan akka jechoota forget, make, drink, drive fi bend kan jedhan faadha. Jechoota akkasii kana karaa salphaa maxxantuu duubaa d yookaan ed jettu itti dabaluudhaan gara simple past isaaniitti jijjiiruu hin dandeenyu. Linkii isin jechoota Ingiliffaa 200 irregular verbs jedhaman kan itti argachuu dandeessan descriptionii viidiyoo kana keessa waan isinii keenyeef booda ilaaluu dandeessu jechuudha. Hordoftoonni keenya asirratti kan beekuu qabdani jechoota Ingiliffaa irregular verbs jedhaman kana gara simple past isaaniitti jijjiiruudhaaf seerri yookaan formulaan lafa kaa'amee hin jiru. Warrumti native speakers yookaan faranjoota jedhamaniyyuu waanuma afaanichatti dhalataniif malee malli yookaan seerri afaan Ingiliffaa jechoota irregular verbs jedhaman gara simple past isaaniitti jijjiiruuf barreeffamee haga ammaa hin jiru. Kana jechuun egaa jechoota Ingiliffaa irregular verbs jedhaman kana gara simple past isaaniitti jijjiiruun ni cima jechuu kiyya akka hin taane hubatamuu qaba. Garuu jechoota irregular verbs jedhaman kana simple past isaanii beekuuf memorize gochuu fi adda baafannee beekuu qabna. Bakka kanatti egaa ijnii fi gurri keenya baay'ee barbaachisoodha. Sababni isaas jechoota Ingiliffaa irregular verbs jedhamanii fi lakkoofsaan 200 ta'an kana simple past isaanii kan dhageenyuu fi agarruu irraa sammuutti yoo qabanne malee karaan salphaa simple past jechoota kana baruu dandeenyu hin jiru. I'm sure yoo xiqqaatee jechoota irregular verb jedhamanii fi lakkoofsaan 200 ta'an osoo irra deemtanii ilaaltanii yoo xiqqaate kana dura simple past isaanii persanii 80 ol memorize gootanii yookaan sammuudhaan qabattanii ni beektu jedhee tan abdadha. Mee yaadni kun akka sirriitti isinii galuuf fakkeenyota 2-3 tokko fudhannee ilaallu. Jechi Ingiliffaa akka irregular verbiitti gargaaru inni jalqabaa kan forget jedhudha. Egaa jecha forget jedhu kana yeroo maxxantuu duubaa d yookaan ed jedhan itti daballee gara simple past itti jijjiiruu yaallu forgetted yookaan forgetted ta'a. Kun ammoo egaa akka afaan Ingiliffaatti simple past jecha forget jedhu isa sirrii miti. Simple past jecha Ingiliffaa forget jedhu akkuma isinis beektan kan forgot jedhudha. Egaa asirratti jecha forget jedhu gara simple past isaatti jijjiiruu irratti formulaan yookaan malli nuti fayyadamne hin jiru. Akkasumatti kana dura waan agarree barreef yookaan dhageenyeef forgot jenne malee jechuudha. Jechi inni lammaffaas kan drink jedhudha. Haaluma wal fakkaataan egaa hordoftoota keenya jecha kanaaf simple past isaa drink yookaan drink jechuu hin dandeenyu. Jechi drink jedhu kun jechoota Ingiliffaa 200 irregular verbs jedhaman keessaa tokko waan ta'eef simple past isaa drank kan jedhu ta'a jechuudha. Mee fakkeenya sadaffaa kan ammoo ilaallu innis jecha Ingiliffaa make jedhudha. Haaluma wal fakkaataan egaa hordoftoota keenyaa jecha make jedhu kana past tense isaa maked jechuu hin dandeenyu. Akkuman kana dura dubbadhe seerri yookaan formulaan jechoota irregular verbs jedhaman kana gara simple past isaaniitti ittiin jijjiiruu dandeenyu waan hin jirreef jechoota akkasii kana simple past isaanii sammuu keenyaan memorize goone qabachuu qabna jechuudha. Haaluma kanaan simple past jecha Ingiliffaa make jedhus made kan jedhu ta'a jechuudha. In a day,
you will see in dream. But sometimes just I'm finishing, I am coming first, I cannot catch the line, but I coming. When I wake up, I'm doing a dream. That time, I will see many times, you know. Welcome back, ladies and gentlemen. Kana dura sababni nuti waa'ee simple past jechootaa fi regular and irregular verbs kan jedhaman kaasnee barannee fi past formiin jechoota Ingiliffaa teensota yookaan ibsituu yeroo barachuuf deemaa jirru keessatti baay'ee barbaachisoo fi gahee guddaa waan taphataniif dura isaan laaluu qabna waan ta'eef laalla jechuudha. You need to keep this in mind. Gara barumsa simple past jedhutti yeroo deebinu akkuma jalqaba jennee simple past tense jechuun damee past tense isa jalqabaa ta'e jecha Ingiliffaa simple past ta'e kan of keessatti qabudha. Hima Ingiliffaa kamuu keessatti seerri yookaan formiin simple past tense hima Ingiliffaa keessatti fayyadamuu dandeenyu sadan tokkotu jiru. Inni jalqabaa hima positive yookaan positive ta'e tokko keessatti formula subject plus V2 yookaan simple past jecha verbii himcha keessatti fayyadamne plus object kan jedhudha. Fakkeenyaaf hima Ingiliffaa Kiyya completed her education jedhu kennuu ni dandeenya. Kunis Kiyyaan akka subjectiitti jechi completed jedhu ammoo akka verbii simple pastiitti fi jechi education jedhu ammoo akka objectiitti fudhatama jechuudha. Formulaan inni lammaffaa simple past tense fayyadamnee hima Ingiliffaa negative yookaan negative ta'e tokko uumuu dandeenyu ammoo subject plus didn't yookaan did not kan jedhu jechuudha. Plus V1 yookaan base formii jecha fayyadamnu yookaan jecha originala kan jedhu jechuudha. Formulaa lammaffaa kana keessatti akkuma beektan jechi did jedhu simple past formii jecha Ingiliffaa do jedhudha. V1 kan jettu ammoo hima Ingiliffaa tokko keessatti jecha base yookaan jecha originaalaa gara simple pastiitti hin jijjiiramne fayyadamuu akka qabnu agarsiifte jechuudha. Mee yaadni isaa akka sirriitti isinii galuuf hima fakkeenyaa kanaa ilaallu. Innis he did play basketball kan jedhudha. Hima kana keessatti egaa jechi he jedhu akka subjectiitti, play kan jedhu ammoo akka V1tti yookaan base formii jechaattii fi akka kan basketball jedhu ammoo akka objectiitti ilaalama yookaan fudhatama jechuudha. Formulaan inni sadaffaa simple past tense fayyadamuudhaan hima Ingiliffaa question yookaan gaaffii ta'e tokko uumuu dandeenyu ammoo kan did plus subject plus V1 jedhudha. Asirratti hin dagatinaa V1 jechuun base formii yookaan jecha originala gara simple pastiitti hin jijjiiramne dha jechuudha. Jechi did jedhu ammoo akkuma isinis beektanii fi amma dura dubbannetti simple past formii jecha do jedhudha. Mee akka fakkeenyaatti hima kanaa ilaallu. Innis akkas jedha. Did you pass your exam kan jedhudha. Hima kana keessatti himni kun hima gaaffiidha. Qormaata kee dabarte kan jedhu ta'a. Hima Ingiliffaa kana keessatti jechi you jedhu akka subjectiitti yeroo fudhatamu, jechi pass jedhu ammoo akka V1tti fudhatama. Jechi exam jedhu ammoo akka objectiitti galee tajaajila jechuudha. You post a picture on your Facebook page, you get 10 likes. You post the same picture on your Facebook stories, you get 300 viewers. The moral of the story is, most people don't like you, but they are watching you. Mee hordoftoota keenya yaada simple past tense jedhu kana salphifnee giraafii agarsiiftuu yeroo fudhachuudhaan haa ilaallu. Akkuma agartan egaa timeline simple past tense kana irraa kan hubannu namni tokko simple past tense fayyadamee kan dubbachuu danda'u taatee lakkoofsa tokkoo fi lama gidduutti ta'e ibsuuf yeroo barbaadudha yookaan barbaannudha jechuudha.
lakkoofsi tokkos kan agarsiiftu yeroo paastii ta'e jechuudha yookaan yeroo darbe jechuudha. Akkuman kana dura dubbadhe yeroon paastii kun hima simple past tense qabu tokko keessatti caqafamuus caqafamuu dhiisuus ni danda'a. Lakkoofsi lammaffaas present kan jettu yookaan amma yookaan sa'a kana kan jettu agarsiifti. Lakkoofsi lama jettu kun egaa bakka namni tokko irra dhaabatee hima simple past qabu tokko fayyadamuudhaan taatee darbe tokko ibsuu itti fayyadamu yookaan ibsuu danda'udha jechuudha. Yeroon taatee dalagame sanaas lakkoofsa lama gara harka bitaatti malee lakkoofsa lama irraa gara harka mirgaatti darbuu hin danda'u. Lakkoofsi inni sadaffaas kan ibsu akkuma isinis agartan future yookaan gara fuula duraa kan jedhu jechuudha. Akka fakkeenyaatti taatee namni tokko toora lakkoofsa tokko tuqaa lama yookaan tokko tuqaa torba irratti dalagamee darbe simple past tense fayyadamee yookaan fayyadamuudhaan yoo ibsuu barbaade himoota fakkeenyaa kan akka I went to school with my friends. Did you eat your breakfast? She took her exam last week kan jedhan akka fakkeenyaatti kennuu ni danda'a jechuudha. Meeyaan isaa ammas akka sirriitti isinii galuu danda'uuf himoota fakkeenya nuu ta'uu danda'anii fi simple past tense fayyadamuudhaan uumaman lamaan tokko fudhannee ilaallu. Himni jalqabaas akkas jedha. Chala played football kan jedhudha. Himni Ingiliffaa kun egaa literally yeroo gara afaan keenyaatti hiikamu Caalaan kubbaa miilaa taphate kan jedhu ta'a. Hima Ingiliffaa kana keessatti egaa akkuma isinis agartan regular verbiin jecha Ingiliffaa play jettu simple past formiidhaan played taatee galteetti. Jechi played yookaan taphate jettu kunis mucaan Caalaa jedhamu kubbaa miilaa kan taphate sa'aatii yookaan yeroo himni sun dubbatameen dura akka ta'edha yookaan akka ta'e agarsiifti jechuudha. Garuu ammoo yeroo Caalaan kubbaa miilaa itti taphate adda baafame yookaan explicitly hin caqafamne. Mee hima fakkeenyaa lammaffaa kanaa ilaallu innis akkas jedha. I saw a crocodile yesterday kan jedhudha. Ani kaleessa naachan arge kan jedhu ta'a jechuudha. Himni Ingiliffaa kun jecha simple past saw jedhu kan fayyadamedha. Irregular verbiin see jettu simple past formiidhaan saw taatee himicha keessa galtee jirti. Moreover, akkuma isinis agartan yeroon yookaan sa'aatiin taateen himicha keessatti dalagame jedhame sun itti dalagames ibsamee jira. Innis namni himicha dubbate sun yesterday yookaan kaleessa akka bineensa naacha jedhamu argee dubbateera jechuudha. Kun immoo kan ibsu egaa hordoftoota keenyaa simple past tense kan jennu kun taatee dura hojjetamee darbee fi xumura argatee ibsuuf kan nuti itti gargaaramnudha jechuudha. You need to keep this in mind. Okay guys, yaada leesanii tokkoffaa kan yeroo walitti qabnu hima Ingiliffaa dubbannu yookaan barreessinu keessatti simple past tense kan jedhu kana kan fayyadamnu tokkoffaa taatee hojjetamee darbee fi sa'aatii nuti hima sana itti dubbannuun dura hojjetamee ka darbe yookaan xumura argate yeroo yookaan sa'aatii taatichi itti raawwate caqasuudhaan ibsuudhaaf gargaaramnudha. Yeroon nuti hima dubbannu keessatti caqafnu yookaan dubbannu last week, yesterday, 2 days ago, a year ago, 5 years ago yookaan 5 hours ago kan jedhan ta'uu ni danda'u. Fakkeenyaaf hima Bontu gave me $300 this morning jedhu kana keessatti mucayyoon Bontu jedhamtu nama hima kana dubbateef qarshii $300 kenniteetti jechuudha. Yeroon yookaan sa'aatiin taateen kun itti ta'es this morning kan jedhu yookaan ganama kana kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Simple past formiin jecha give jedhu akkuma isinis beektan gave kan jedhu ta'a jechuudha. Innis jechi give jedhu irregular verbii akka ta'e agarsiisa.
taatee yookaan akshinii xumuramee agarsiisuuf jecha gave jedhu hima kana keessatti fayyadamne jechuudha. Faayidaan simple past tense inni lammaffaa immoo taatee kana dura ta'anii darbanii fi xumura argachuu isaanii beeknu garuu yeroo taateen sun itti ta'e sirriitti adda baafannee hin beekne ibsuuf gargaaramna jechuudha. Asirratti yeroo yookaan sa'aatiin taatee dubbannu sun itti dalagame waan adda baafamee hin beekamneef yeroo kan akka yesterday, this morning, 3 days ago, a week ago, an hour ago kan jedhan fayyadamuu hin dandeenyu yookaan hin qabnu jechuudha. Mee akka fakkeenyaatti hima kanaa ilaallu innis we heard the sound of volcanic eruption kan jedhudha. Hima kana keessatti egaa hordoftoota keenyaa namoonni himicha dubbatan akka sagalee dhohiinsa volkaanoo dhaga'anii turanidha malee yoom yookaan sa'a meeqatti volkaanichi akka dhohee hin ibsamne. Walumaa galatti hima kanarraa kan hubachuu dandeenyu namoonni sun sagalee dhohiinsa volkaanoo sa'a himichi dubbatameen duratti akka dhaga'anii fi sagaleen volkaanoo sanaa akka dhaabbate hubachuu dandeenya jechuudha. Hima kana keessatti kan hubachuu dandeenyu taateen sun taatee darbee ta'uu isaati jechuudha. Which shows an action that happened in the past and the action was completed or finished at the time of speaking. And you need to keep this in mind. Egaa hordoftoota chaanala English for Oromia barumsa keenya leessanii jalqabaa waa'ee simple past tense jedhu irratti qopheessine kanumaan kan goolamnu ta'a. Barumsota keenya itti aanan keessatti teensota 11 hafan tokko tokkoon fudhachaa fakkeenya waliin walitti dhufeenyaa fi adda addummaa isaanii waliin barachaa deemna jechuudha. Yaadaa fi koomentii qabdan kamuu nuuf barreessuu hin dagatinaa. Haga torbee dhufuutti horaa bulaa deebina. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.